Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota Salihaa Tube sirra jirtu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah. Nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Badeen jira YouTube irraa baay'ee tokko babbadeen jira. Inshallah meeshaa obboleettii koo tokko Dubaay teessee ajajattee asuma magaalaa Jimmaan keessa kan deemu jechuudha. Rabbi jedhe isinillee galuuf kaatee jirti. Guyyuma 2-3 booda galti jechuudha. Rabbiin nagaan isii haa galchu. Meeshaas yeroo baay'ee na bira ture. Ji'ootaaf jechuudha na bira ture. Haala kanaan qopheessee fi inshallah amma erguufii jedha. Akkasii warra galuu qabdanillee rabbiin nagaan isin haa galchu biyya keessanitti. Inshallah gatii meeshaa kana tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Akkuma argitan afata yookiin immoo mafarrashaa bifa lama qiyyaarii hojjechiifattee jirti. Tiraasii 6 fi firaashii 18. Kuni kafa'eedha. Kafa'ee carqii firaashii 6 tiraasii 18. Garuu firaashii 2 fi tiraasii 6 nafee jira saampiliidha. As birattis immoo firaashii 2 fi tiraasii 6 hafeetan jira. Garuu kan isiin ajajatte isa kanarraayis firaashii 6 tiraasii 18. Firaashiif carqii waliin. Kanas immoo carqii firaashii 6 fi tiraasii 18. Firaashii isa birrii 1700. Kun achi bira jira 2 hafeetiin jira. Tiraasii immoo isa birrii 500 boondidii jechuudha. Tiraasii 18 akkasitti walumaa galatti sufraaf qircaatii qaba mataa isaatiin kan sanaa qofa nafee kan carqii arabiyaa majlisii qofa nafee jechuudha. Namoonni carqii kafee jettanuu haala kanaan qiyyaarii bifa barbaaddaniin diizaayinii barbaaddaniin yoo hojjechiifattanii bareedaadha. Garuu immoo namoonni bifa tokko qofa hojjechiifattanu carqii arabiyaa majlisii isa kanatu hojjechiifattanii bareedaadha. Maaliif cimina qaba waa tokko hin ta'u jechuudha. Inni kun garuu yeroodhaaf hin bareeda. Ala takka itti fayyadamamaa dhufe bareedumni isaa sun achumaan bada jechuudha. Akkas inshallah laftillee dhiyee jira. Borga nama subiinaan ergaaf gatii ta'e jennaan dhiyuma kanan viidiyoo irraa waraabutti jira. Gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Firaashii algaarallee qabdi. Kun akkuma argitanu eelee biddeenaallee qabdi. Birda libsii qabdi. Hunduma isaayyuu gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Akkasuma laayik godhaa. Laayik godhaa. Rabbi isinirraa jaallatu. Jazakumullahu khairan. Akkasii kan jalqaba irratti rakabootiin kun badee ture. Akka carraan argadhe jechuudha. Siinillee kanuma barbaaddee turte. Kan biraa fuudheefiin ture. Dhiiseesuma siin awwala barbaaddee erga dhufee jedheen dhiisee fi kana fuudheef jechuudha. Sana nama biraatiif dabarsuuf jecha. Akkasii amma rabbi na laaffisetti wama qalbiin namaa fedhee guutuudha amma rabbi na laaffisetti. Rakabootiin kun akkuma argitan maateriaalii isaa wajjiniin maciishaa isaa jechuudha. Maciishaa kana qaba, kan ixaanaa qaba, kan jabanaa qaba. Haala kanaan walumaa galatti birrii 3500. Siinii asana baarii kana birrii 2200 nan biteef. Amma garuu 2000 ta'eera. Ajaa'iba kana qofa qannasee meeshaa hunda keessa. Egaa meeshaan irra guddaa biyya keenya yeroo baay'ee ni dabala malee hin qannasu. Siinii asana baariin kun amma kaleessa kana birrii 2000. Isattaan dhugaa rabbuma beekaa. Akkasii peermuzii kana warqaammaa kana lammansaa guddaaf bicuudha. Birrii 6000 hin bitee fi birrii 6500 hin biteef jechuudha. Burcuqoo kana birrii 2200 hin biteef yeroo sanatti. Amma garuu isaa baay'inaa 2300 isaa bachirichaaroo 2500. Akkas yeroo baay'ee yeroo meeshaan koo qannasu namoonni gariin ati dhugaa dubbattaa meeshaan kee qinnaashiidha jettu. Namoonni gariin garuu waanan meeshaa kwaalitii hin taane meeshaa gatii gadaanaa bituu isinitti fakkaata. Ani sumni tokko irratti hin qabadhu jechuudha. Yeroo baay'ee jirri suuqii kuni kan keetii isa kana kan keetedhanii gatii baay'ee tokkos ta'etii godhanii naa kennu jechuudha. An garuu sana ofii kootii irraan kutadhu dhugaadhuma meeshaa himeenan isiniif bita jechuudha. Kanatti astaayitii ta'e malee qodaa waan hin taane ta'eetii miti.
Birciqoo kana qabdi. Birciqoo normaalii kun jookii wajjin walitti 1,800 nan biteef jechuudha. Jookii lummuuttiidhuma adii normaalii 1,800 walitti. Birciqoo darzanii tokko jookii. Isa kana saanii kana egaa meeshaan akkuma isinitti bubbuleera ji'oota lakkoofsiseera. Saanii kana 1,550 nan bite. Amma garuu baay'ee tokko dabalee jira. Akkasuma peermuzii kana 2,200 nan biteefsidha. 2,200 nan biteef. Amma garuu tokkoon isaa 3,000 ta'ee jira jechuudha. Peermuziin kun baay'ee tokko kwaalitii bareedaadha. Baay'ee tokko jechuudha kun akkuma argitan leetirii 2 amma garuu badaa dabalee jiran isiniin jedha. Anna sarviisii kana akkuma argitanu sadansaa kana 700 nan biteef yeroo sanatti. Amma garuu 800 ta'eera. Baay'ee tokko cimaa bareedaadha. Tirii kana lamansaa akkanatti walirratti 1,600 nan biteef. Tirii kana jechuudha lamansaa walirratti. Baay'ee tokko yabbuu bareedaadha. Baradiidha kana 250 nan biteefi. Saanii zirgii kana jahansaa 600. Hisaaba tokkoonsaa 100. Kana 450. Kana 800 maxxabashaa buushii kun bala maasqammaca darzanii tokko 2,000 jechuudha. Kun firee jaha jala jira. 2,000 nan biteef. Saanii kana 480 nan biteef firee jaha. Saanii peermuzii maxxaraa kana 700 nan biteef isa guddaadha. Seerii walitti bitee keen qoqqoode jechuudha. Maqrabiyaa daabboo 350. Katooraa 1,000 nan biteefi. Asbiratti sibiilee kana 200 nan biteef sibiilicha jechuudha. Mooyyee 450 tureera argan biteefi. Manqorqoraa kana 350. Akkasuma maktafaaf billaa walitti 550 akkasitti. Isa kana 70 sadansaa. Mankiyaa cilfaa baay'ee tokko oriijinaalii ta'ee baay'ee tokko yabbuu bareedaa isaa 400 oriijinaalii isaati jechuudha. Qinnaashiin isaas jira. Akkasuma mankiyaa darzanii tokko 260. Amma garuu 300 wayii ta'ee jira. Asii kana 40 nan biteefi. Mastaxabiyaa 200 nan biteef. Amma garuu dabalee jira. Isa kana 480 nan biteef. Anna masoobii 2,500 safeetii 250 amma dabalee jira masoobiini. Asbiratti kun maxxaragaa kana akkuma argitanu 150. Isii kana maabukiyaa jechuudha. 280 nan biteef. Allahu akbar. Baandii 250. Saafaa kana sadansaa 1,050. Kana 550 nan biteef. Amma garuu jabaatee jira dabalee jira kun baaskeetti uffata. Itti aansuudhaan istoofii kana 2,200 nan biteef. Ammas akkasuma 2,200 2,300 waan akkasiiti. Itti aansuudhaan eelee kun akkuma argitanu almuuniyeemiidha. Kun isaatu addeesse malee waa'ee mitirraa ba'a. Jibsamiidha. Alaa hojjetamu jechuudha. Innaa eelee kana almuuniyeemiidha. Akkuma argitanu sibiilli isaa kan sibiilaas jira. Kun garuu almuuniyeemiidhaani. Kun almuuniyeemiidhaani 800 nan biteef. Akkasii eeleen illee baay'ee tokko qinnaashiidha jechuudha na biraa. Innaa itti aansuudhaan birilibsii abbaa kiiloo 9 kanaa kiiloo 9 walakkaa jedha kuna kiiloo 9 walakkaa 3,600 nan biteef.
birri libsii jechuudha. Namoonni achi birri libsii baatanii dhuftan gatii isaa wal madaalchisaa tokkuma birri libsummaa isaa baay'ee tokko lallaafaa komfortii bareedaa isaati jechuudha. Namoonni meeshaa achi kaargoo godhatanu waciisa kaargoo ittiin gootan waan achi bittanuun waa hunda wal madaalchisaati kunoo gatii kunoo asirratti isiniif ibsaarra ifaaf bilisaan jechuudha. Wal madaalchisaati meeshaa biyyaa bituu wayyamoo asii fuunee galuu wayyasa jedhu wal ammazaazanattanii kana fakkaata. Isa kanarra garuu isa kiiloo 4 walakkaa sana wayya birri libsummaa isaatti. Guddina saayizii tokkuma isa sanatu irra yabbuu bareedaadha kiiloo 4 walakkaa. Birri 3,600 isiniin jedheen jira. As biratti gaa firaashii algaa kana baay'ee tokko bareedaadha maashaallah. Boondidii amagaa boondidii isa andeenya boondidii isa qulqulluu andeenya sanatti aansee kuni haaraa ba'e. Ampuloodii boondid dabal boondidii illee isinii bitaa ture duraanii kun dabal boondidiitti aansee bareedee dhufe jechuudha. Meetira 50 dhiqnasiinsaa 24 yookiin furdinni isaa jechuudha 24. Algaa meetira 50 irra baay'ee tokko ta'a jechuudha. Baay'ee tokko jabaa bareedaadha firaashichi. Kan kanaa gadiis jira. Gatii akkuma barbaaddan. Annaasa kana obboleetti keenya kana isaaba birrii 12,000 biteef jechuudha. Akkasii na fakkaata magaruu dabalee jira. Akkuma isinitti takka tureera jechuudha obboleetti keenya kana meeshaa isii kanan biteef. Akkasii kana fakkaata gaa kana keessaa wanti inni gatii isaa isinitti himin jira natti hin fakkaatu. Waa saanii peermuzii kana dhiifama. Saanii peermuzii kana ilaa yoo danda'ame saanii peermuzii isa kwaalitii fidadhaa kottaa yeroo biyya Arabaatii dhuftan. Kun amma bareedaadha. Isa sana wayyisa irra keessan laastikii wayyusiin kun bareedduudha. Bakka baay'eetti yeroo baay'een argamtu malee isii kana wayyagaa garuu kana san fayyadameen argine. Sadan isaan biteef jechuudha. Birrii akkasii kana fakkaata gaa hordoftoota koo meeshaan obboleetti keenya hadhaa waan dhaggeeffattaniif waan gayanaa wajjin turtaniif baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Namoonni meeshaalee maatii keessaniif yookiin ofiifis akka kana galuu jettanii ajajachuuf jettanuu ajajadhaan dubbisaa Saalihaa Eemmetiif magaalaa Jimmaarraa godina Jimmaa bakka kamiyyuu isinii qaqqabsiisuu hin danda'a. Keessatti afataa mafarrashaa jechuudha. Namoonni arafaadhaa akka fayyee ta'u carqii arabiyaa majlisii ta'u arafaadhaa maatii keessanii hojjechiisuu barbaaddan dursaa ajajadhaa keessaan na dubbisaa Saalihaa yuutuubii irraa badde jettanii hin badinaa jiraan. Yuutuubii irraa badusii hojii koo ittuma fufeen jiraan isiniin jedha. Akkuma isinitti yeroo baay'ee haalli naan mijatu viidiyoodhaaf jechuudha. Kanumaaf aniin babbade malee waan biraatiif miti jira ajajadhaa heloo jedhaa na dubbisaa. Lakkoofsi koo Duwwaa 941 52 74 WhatsApp Telegram namoonni WhatsApp fi Telegram hin qabne imoodhaanis na argachuu dandeessu. Garuu irra guddaa namoonni humna WhatsApp fayyadamtan WhatsApp yoo na dubbistan gaariidha. Yeroo lakkoofsi koo isinii bahuu didee imoorraanis ta'u Telegraamirraanis ta'u lakkoofsa keessan na ergaatti seef godheen isin dubbisaanii inshaallah. Namoonni immoo haay salaamu alaikum jettanii dhiistanuu achumaan dhimma keessan itti fufaatiin achumaan alan salaamataa deebisu waluma duuka isinii deebisa jechuudha. Fakkeenyaaf hadhaa haay jettanii bor salaamu alaikum jettanii amman sana deebisuttiin eeginaa achumaan kana dhimma keessanitti. Fakkeenyaaf hadhaa ergaa tokko naa keessanii ani isiniin deebisnee takka hidhaati immoo daqiiqaa muraasa booda sa'aatii muraasa booda bultaniis na yaadachiisa. Maaliif ergaa deemamaa isin dubbifamaa sagalees ta'uun dhaggeeffatamaa taaksii keessa taa'ame eessayyuu taa'ameen dhaggeeffatama. Garuu deebisuun ala sanatti namaan mijatu bakka ga'een deebisa utuu jedhamuu dagatama. Achumaan dagatama jechuudha malee waan biraatiif isinii deebisuun dhiisnee salachayinaaf irra nu deebisuu dhiiste jettanii inni isinaati irra deebi'aa na dubbisaan jedha. Namoonni ani isiniin deebisne namoonni baay'een na dubbistanii dafee isiniin deebisu. Kanaaf
hojii dhiiste maaliin jedhinaati irra deebi'anii dubbisaan isiniin jedha inshallah. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.